Kotu ya jalaleko ansi ada ya taktiko andu mejra maluma ya saduru azka iko maluma hojjata dafte gadimbatu andu mejra maluma ya saduru azka iko Ashama, 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 Arkafune, Kolfadune, Dawatota, Ordoftota, Facebooka, Doftor Asli, Atitayu, Nde Nachu, Salam Nachu, Aman Nachu, Salam Tachu, Bizitibalachu, Iski gaba balu akam negaya fayyada jirra jirtu jabatu indennachu tayyiba hasan wa alaikum salam akam tayyibu jirta fayya kheti mu'e fikr akam naguma fayyada chaltu badane wa alaikum salam oda bale jirta abu yasmin jirta Khadija Ibrahim, welcome. Akam naguma fayyaketi Nuruddin Abdallah. Akam naguma Sabbontu Arsi wa alaikumus salam. Naguma fayyada durriye mucajirta akam naguma Umar Abdul Qadir akam fayyaketi mucalita Oromia wa alaikumus salam. Afandi Siraj akam naguma Sabbontu Arsi an hajiratu. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حمزة داود أكم نجما فياخيتي قالي جهاد أكم نجما قالي نكون إذا بده فايوما قالي جرتا أتي كومنتي يلا تيرو تكو سي أرجع أدم بنجر لقارب ببره فهمني كي يرو باي إنا بوهر سبيدا مچا قالي يعني كنا وقات إيرا بيكا قالي جهاد فيسبوك تكشو ترى ناتو قدر هي ناتو يرو وي آد سيقافة ليتورين آد يبسو من القلب بطامنو مولدك بريفا مكي باي إدن كسيفة لا قالي أكم نقافة يا كيتي سورتي جبين قبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بطاني إلما إساك نقبا فيا كيتي نهوي أورومو توبي أكم نقما إلياس نورا أرفيرو بي أكم فيا كيتي إلياس شاشة إندنو هاوي محمد سلامنش درية مجا كيركم بلوك سيقودا كنارا كومنتي كي أرغم بربادو ريفا صواتنا أراتي نغاية سيقافت ده صدفا يو برستموتو بلوكين سياري أجيشو لساو إنيان تنيل لبنم بلوكين سيارين نما توكو أثما إني نعرب سبيك كنغا غافت ده يو إني رديدتي نعرب سيمو بلوكين أري أما مالف جيبات أنفانا راكاب دوان تيب نلالون يوم القيامة سقافة أجيشو إلى يوم القيامة تمام حسين أكم نجما فياكتي آنية تبالي أكم نجما آنية مكان كي كنا تنتولوانا لغارة بيتي آنية أنوما تبالي خنيد دفت آنية تبالي دبرة آنية أنوما وركي انتلابالي مكاجر وكدراني خنيد دفت مكا فيسبوك كدوري تباريدا روزي سنجي محمد أكم نجا فياكتي راني شاشة أكم نجما فيوما nama dhibba sadi geettanii jirtu si malee oromoo kush akkam naguma loof artii fayyaa keeti hattoonni dubaa hin dhufne ila amma koomentii jalatti argaan jiru abbaa giddii abbaa galchoo abbaa bulguu abbaa diggaa ነው የሚፈልገው ሚሴንጀራን ኤርጋፊ ዛሬ የሚፈልገው ዋና አዛዡን ነው ዛሬ የተፈለገው ጥጥቆ ሆሎታ ጃለ ደምቱ ምቲ ካምባርባዱ ጥጥቆ ምቲ ከለሰ ጥጥቆ ጃላት ገገራፋ ፊቱሬ ወራ ከኪያር ጉርበቲ ሚለ ወስፈ ወራ አከ ሙሐመድ ቢን አልጀዚራ ወራ አከ ነፍሪ አኖሌ ፈአገራፋማ ኦሌ አራሞ ኢማ ዱንፋ ሃያ ዱንፋቲ ከባርባደሙ ኢልማ አባ ግዲ ትየቹ መሐመድ አባ ግዲ አባ ፎንቆል ፈሮቅ እየቹ እሱ ነው ዛሬ የተፈለገው ቢኮዝ ካሌሳ ጋናማ ነቲ ፈካታ halkan qixxe erga arrafe facebook isaatin libi dhufe ega online ranalale online na maltimiti debisa ture sanin qufu dinnan page muhammad bin al-jazira liqefate ganama kana debina debisa ture kushina keessa dhaabate በጣም ያሳዝናል አኒ ካሌሰለ ዱበዴ ቱሬ nama dhibbaaf shantamaan dhuftanii anaa deebii deebisuu min ingilaz isinit himee ture ani
suusii nama arrabsuun qabu yaa obboleewwan kiyya obboleewwan akira ilmaan oromoo an suusii nama arrabsuun qabu akka namni deebii naa deebisullee hin barbaadu malsimitti falliggee adeellam isin galan malsimitti falliggee adeellam kaleessa waan san ka dubbachaa oolefi iccitii keessan kun akka gadi baye akka ala baye akka Dubaay keessaa baye biyya hunda wal ga'e haa uf dhageettanii ufitti deebitanii uf gaafattanii wal gaafattanii sirrooftanii keessummaa isinitti dhufe simattanii fi malee ka irra haasayaa oole waan takka suusii kiyaarna arrabsuu qabaadhe miti suusii muhammadna arrabsuu qabaadhe miti suusii ijoolleen biraan arrabsuu qabaadhe miti suusii abbaan giddiina arrabsuus qabaadhe miti an suusii nama arrabsuus hin qabu akka namni na arrabsullee suusii hin qabu sini galee anything yoo barbaade afaan kiyya walitti qabadhe ta'a yoo barbaade dhufee waan barbaade nama haasa'uu danda'u nama yoo barbaade siyaasa bocoruu danda'u nama yoo barbaade nama kofachiisuu danda'u sini galee ani waan takka qofan beeku waa hunda beeka sini galee kanaaf suusii nama arrabsuu hin qabu sini galee kanaaf suusii nama arrabsuu hin qabu amma walaa kulli haal maa ennu abbaa giddi artisti abbaa giddi yookiin naggaadee kondomii fida naggaadee kondomii fida ila jarakeen dhugaan ilmoo waaqati erga kaleessa an deebisee fi aktiivistoonni Dubaay jechuun sakkaaraammiwwan Dubaay maal jetti nuti torbaan konsartiin hin danda'amu jenne malee abbaan fedhe konsartii yoo godhate nun galchuu jedhan ilaa ani barkallee isinitti himee ture hiree shamarran Oromoo ka murteessu Muhammad bin Aljaziiratii miti abbaa giddiitii miti kiyaar bashiirii miti nasrii aanoleetii miti azraggicee nagiraachwallo ammallee irra deebi'een sitti hima sigalee dhufteen alba'in hiree ijoollee Oromoo Dubaay jiran keessattuu shamarran Oromoo ka Dubaay jiran ka muree murteessu abbaa giddiitii miti namni xalabaan isin fiddan tokko achi hin jiru namni fiizan isin fiddaniif tokko hin jiru namni mana keessan dalagu hin jiru shamarran Dubaay sigalee ani koo kana dhibu barina gaafii maal isin ummanni horiin kunii jedha bar hattuun guruppii wal ijaartee taag walirratti godhaa ofii sheer walii godhaa ani si dabbara anamma guruppii ijaaree umrii kiyya nama arrabseen beeku akka isin shira qabdan akka isin hattummaaf karoora baafattan maaltu ragaadha tokkoffaa Muhammad bin Aljaziiraa kalee deebiinaa deebisuuf yeroo laayivii dhufu dhaqaa laala eenyufa irratti taaggodhe kiyaar irratti taaggodhe tiim hattuudha nasrii irratti taaggodhe tiim hattuudha abbaa giddii irratti taaggodhe tiim hattuudha ani waa malee isinin arrabsine haasofni keessan ragaa ufii ragaa waliin baatanii bar ufii haga gurubbii wal ijaartan irratti namichi feesbuuka foloowara 200 qabu hattoota akka ufii irratti taaggodhee mucaa miskiina guyyaa guyyaan feesbuukiin jalaa gubatu ka biyya baqaa keessa jiru ani kaleessa gizee dhufee dubbadhu feesbuukiin xiyya nama 300 qabdi sarchi godhi ilaali nama tokko irratti taagin goone nama tokkoon sheernaa godhin jenne dhufee dhugaa sitti hime dhugaan ilmoo waaqatti bakka dhugaa namni dhugaa barbaadu dhufe dhageeffataa jechuudha ammallee yoo ta'e kunoo nama tokko irratti taagin goone taag nama tokko irratti hin goone nama tokkoon sheernaa godhaa jedhaan jiru dhugaan immoo ilmoo waaqatti ati nama 200 300 100 irratti na arrabsaa turte bakka dhugaa namni waan jaalatuuf feesbuuka nama 300 qabdu namni 700 laalaa jira jechuudha dubbii dhugaatiif dubbii kijibaa akkanatti addaan baafattaa jechuudha ani abbaa fedhe yoo ta'e walaa Muhammad bin Aljaziiraa wallaahi kakadhesitti kaleessa adaba haasayaa ture akka hiriyyoota isiniin qoosaa ture wallaahi annama rabbiin lama jedhe maa abbaa kiyya kana dhalchin taane abbaa ana dhalche maan taane nama ilma oromootirratti artistii oromootirratti shira yaadu anything maa wal ijaartami akka sibiilaa kanatti yoo wal ijaarte never give up duula kiyya ofirraa dhaabuu dandeettu jechuudha osoo ati asiin shamarran hatuuf wal ijaartu an asiin dhalaa ati kiriina keessaa baaftee ajjeefte ilmoo ati hammaamatti awwaalte sii baasee fidee jechuudha isiniko mana haakimaa abbaa giddii abbaa diggaa jettanii ka ijoollee ittiin saamaa turtan lakkaa beetuu seksi beet noo inde mee shamarran
dawaa sirraa bitachuu achi dhufte ta giddiin hin godhamin hin jirti abbaa giddi maqaan si artistiidha maqaan sabboonaa si oromooti ilma haadharaaw ramadaana rabbiitiin intala oromoo miskiina vaaziliina si biraa bitachuu dhufte qabdeetiin mucayyoon oromoo tuunta wajjin deemtu sitti iyyitee sin baafne sobaa kun amma ishii mee ani jibba dhuunfaa dhimma dhuunfaa sirraa qaba ramadaana rabbiitiin namni intala oromoo obboleettii ufii taqibaatii looshina bitachuu dhayxe giddiin qabee gudeedu akkamitti mallaqa isiitti yaade waciisitti baay'ate konsartiin dhufin jedhaan na alatullah alayka ilma abaarsa isaayyuu mootu gandaan wal ijaartee gandaan arabti ani waa'ee ganda keetii yoom dubbadha osoo gandaan taate ummanni jimmaa kabajaa qaba ummanni jimmaa nooruu beeka nooruun manaa ka'aa siin jedha obboleessa kiyya an kaleessa maal jedhe waa'ee ganda keetii ummata jimmaa jechuun ummata kabajaa qabu ana halkanii guyyaa abiyyiin arrabsu ujoollee isaanii arrabsu kana namni kabajaan karaa miseenjeraatti naanaa ta'u ujoollee jimmaati fakkeenya yoo soba seetan caalaa bultumee ka ilma isaanii ajjeese dhungatanii simatanii kabajaan geggeessanii kabajaan nama namatti dhufe geggeessuun immoo sodaa miti sareetu mana ufiititti nama nyaataa isin saroota ilmaan abbaa jufaarii miti atii fi Muhammad bin Aljaziira illee sareedha oromummaa miti osoo jimmummaa dhiigummaa jimmaa qabaattanii nama kabajaan Dubaay dhufe silaa hin salphiftan salphattoota baalage nama likkitti isinitti himuu dhabame hushaa ya hushaa liji anasitti hima sanuu afaan qabda dhuftee peejii kadhattee asli dubbatta intala oromoo yoo taan kiniina irraa kiniina itti gurgure ilmoo keessaa baas dhalaa oromoo maseensee lafarraa fixe taan kondomii itti gurgura dhiiratti kondomii gurgura dhalatti kiniina gurgura taan immoo miskiina kophaa deemtu giddiin qabee daffarama mee dhalaan kophaa looshina sirraa bitachuu dhuftee seedaliyaa keetitti hin daffaramin hin jirti wallaahi na dhiiga boottee tanatti himattee jira maqaa isii baasuun barbaadu salphisuun barbaadu hiree buddeena isii qabuun barbaadu ilma haadharaaw baalage kaleessa malee dheengadda mana eenyu kiilolee duratti maal abbaa keetti kophee warraaf raafattee fiida intaloo si ari'aa dhufte biiftuun ati amma xiraata godhatte turu intaloo tigireeta si ariita sirraan dhoggine amma biiftuu faashin shoo tana bilxiginnaadhaa jettaniin abbaan waan barbaade deeggaruu mirga qaba kaleessa malee dheengadda guyyaa sadi dura yeroo intaloo tigiree jalaa kophee orraratteetiniin mana nyaataa itti walgeettan san dura fiidu namni sirraa dhogge intala oromoo taati bilxiginnaadha jettuun tana bar biiftuuf asutu sirraa dhoggee bar kalbi yeroo san gurubbiin kee sirraan dhoggine Muhammadiin kee sirraan dhoggine kiyaariin kee sirraan dhoggine nasriin kee sirraan dhoggine warra har'aati xilaata godhatte mucayyoo miskiina dalagattee jiraattu maa dalagatti maa uffata aadaa oromoo beeksifti maa araboonni uffata aadaa oromoo arga maa bangaaliin achi jiru uffata aadaa oromoo arga uffanni aadaa oromoo kun maa guddataaf intala ati hinaafte miskiina tanatu tigritti kophee sirraa baaftee si ari'aa turte taati mana caffaraatitti sakkartee hin saamte hin gudeedde waan ati goote siif rabbi keettu beeka obboleessa kiyya isi sirraa dhogge kaleessa malee wanti kun dheengadda fagoomi waan fagoo sitti himan jiru waan kalee malee dheengadda yeroo ati ibsa baasuuf deemtu jechuu kiyya guyyaa isin ibsa baaftan osoo ati ibsan baasin dura husha akka nama afaan qabu dubbatte ila ani waa hedduu haasa'ee artistummaa kee kana onnee ummataa kana keessa haquun barbaadu abbaa giddii si gale dhamaatu gowwaanaan jetteemi mee an dhamaatudha gowwaadha aslii dhalaa takka daffare asliin dharaa shaaraa keessa ariite aslii kiniina dhalaa bitee ulfa keessaa baase aslii dhalaan itti dhuftee daffare takka fidi sanuu akka nama dubartii quuqamu torbaan keessatti yeroo lama qorqora torbaanimi sa'aatiin yoo godhatan minaa gabbaan okko sa'aatiin konsartii yoo godhame maaltu si galcha ati dhimma diinagdee shamarran oromooti damoosa baafta madaamidha xalabaan fidda qooyi aantee mindinne ani guyyaa tokkotti kuma hin argadha jarri baatitti kuma argattanii ati maali jarri illee Itoophiyaawidha Dubaayin jiran ati illee Itoophiyaawidha Dubaayin jiran
maan kamaan yaansal maalin siigaa jiranii ati guyyaatti kuma argatte jarri baatitti kuma argatte ante mindinne gizee haasoftu namni maannaan jedhan jettu iskii ante mindinne dalagaan dhiiraa ta guyyatti kuma argata maalin yoo hattummaan taane yoo qumaaran taphan yoo miskiina mana kee dhuftun saamne mee maal abbaa keetii dalayde guyyatti diraama kuma argatta kaatu gurgurtu kondomiidha kondomiin birrii lama Itoophiyaattuu qarshii shani mina abbaa shixeeno guyyatti kuma argatta ani guyyatti kuma argadha guyyaan konsertii deemuu danda'a ijoolleen kee namootu baatitti kuma argatani torbaan deemu ante mindinne ante tana garaabbat iske mindinne ati guyyatti ka kuma argattu Dubaay keessa teettee guyyatti ka kuma argattu ante min beetne abbaa giddi sin jedhaa jira bar yoo akkuma ijoolleen badhaadhinaa siin jettu doolaara wayyaan irraa guurattee doolaara lafaa qabaatte guyyatti kumaa miti kuma dhibbaa argachuu dandeetta halkan mana canfara bulta ana gaafin kiyya kasirraa qabu yoo feete guyyatti illee miliyoona argadhu namni konsertii wayyaanee bulu halkanii guyyaa konsertii wayyaanee deeme alaabaa Oromoo hudduu keessaa luqqifate qoyi ati alaabaa Oromoo ta dhiigan dhufte udaaniin haqattaa ilma haadharaa wasaka ilma zina alaabaa Oromoo ta qeerroof qarreen meeqa dhiiga meeqa itti dhangalaaftee dhiigan as geette ati hudduun haqattaa maal abbaa keetii hudduu keessaa ol luqqifta madrakii wayyaanee irratti ilaala maal si qaanfachiisa asirratti hidhatteen dhayxu uffatteen dhayxu oromummaa keetti yoon qaanfanne yoo bitamtuun taane akkamitti dhokattee dhayxe atiin hudduu keessaa ol luqqifatta alaabaan ta wayyaaneti gadi ta wayyaanetu uffattee caffartaa'u zift maal jechuudha isaayyuu osoo sagalee bareede qabatte isaayyuu osoo sagaleen isii sirbaaf ta'e isaayyuu osoo sirba bareede qabaatte sabni Oromoo kun si jala saalfataan beeytu yeroo ati sakkartee akkasitti madarakii Tigrootaa gubbatti inde sanuuyyuu wayyaane mudii sirra qabattii bar achirraa itti sii banan bulutootan itti sii bananii maayikii duwwaa afaan si kaayanii barnaa ta'unaan arabannaa taachuu nu dhiisi obboleessa kiyya ati waan barbaadde dalagi dhimma Oromummaa keessaa bayi dhimma konsertii Oromoo keessaa bayi dhimma shamarran Oromoo keessaa bayi yoo dandeette walgayii Oromoo dhaqi yoo dadhabde hafi kana kasiin jedhe aslin waan biraa waan takka siin jenne abbaan feete kootu afaan natti bani siin jenne artistii Oromoo irratti duulina walgayii Oromoo hin fashaleessina dandeettan deeggara bira dhaqaa dhaabbadha dadhabdan hafa afaan keessan hudduu gora eenyullee yoo taate eenyun acaaluu akkatti ajjeesisiiftan akkatti nyaattan jirtuu qeerroo irraa gara jirtuu feerrotti deebite jedhee girri samaarra artisti Soloifan irra duulu kanatu acaaluu nyaachise mee sirba acaaluu keessaa ka bilxiginnaa faarsu ka abiyyiin faarsu tokko fidi mee siin jedha bar sirba yeroo ammaa kanaan faallaa sirba artisti Soloifan tokkocha as fidi eeshi erga dhugaaf qabsoofte erga Oromoof qabsoofte erga artistii Oromoo taate maaltu Soloifan irratti si duulchisa guruppii ijaarattee artistiin artistii irratti duulu kam yoo eessa jira si malee nagarre abbaa giddi isaayyuu saalfatu ani yoon barbaade namni anarra abiyyitti dhiyaatuun jiru yoon barbaade mana fudhachuu dandaya yoon barbaade konkolaataa fudhachuu dandaya yoo barbaade birrinnaa kaffalamuu dandaya yoo barbaade akkasumas dandaya mindinne atiif abiyyi eessatti beeyta abiyyin mee maal abbaa keetitiin itti dhiyaatta abiyyitti men mee maal keettu abiyyiin fakkaata maal keettu abiyyiin fakkaatame akhlaaqa abiyyiin qabdu uumaa abiyyiin qabdu akka abiyyiin jirtu amala warra jimmaan qabdu maal keetiin abiyyitti dhiyaattanu mee maalin abiyyi ko abiyyi gadhee akkasii tanaami abiyyi sitti kokkolfaa si nyaata abshaala namichi kitaaba isaatuun dubbifne ati madda marii keessa maaltu jira xilaata kee
kolfisiisaa ufitti dhiyeessii jedha sangaa xilaata kee kolfisiisaa ufitti dhiyeessii yoo ofirraa fageessite deemee humna jabeeffatee si ajjeesuu danda'a jedha kitaaba maddamarii keessa osoo sammuu akka abiyyi qabaatte sila shirri kee kun akkatti ol hin ba'u namichi kun artistiidha itti hinaafaa jirta sila suutatti itti dhagaa jettee ofirraa ajjeefta ture abiyyitti uf wal saba sanu ay dabbiraminde mootummaa biyya bulchu harreen akka keetii kamana hakimaa keessa dhaabatee kondomii gurguru kun yoo mootummaa sabaaf sablammii 84 bulchuun uf madaalu ay dabbirim way abbaa giddi ay dabbirim isuma dhugaa rabbi namichi harreen kuni yoo mootummaa sabaaf sablammoota 84 nama noobeelii badhaafameen uf madaaltu tinnish ay taqaxxaxamande andi naxalaa zeema namni walaloo sii barreessee yeedaloo itti sii tolchanii malqaqiqqoo minnaan ta'e ani guyyatti waan akkasii kuran hin baasu maa minnoo baalla abbaa giddi bannaati maa dubbattee na dubbachiifta walaloo kasii barreesse abdii geetaachooti walaloo kasii barreesse abdii geetaachooti እናመሰግናለን abdii geetaachoo እናመሰግናለን yeedaloo kasii qopheesse nama biraati ati bakka achi baarara deemte garaa kee ka harree baatii sagalii fakkaatu kana kaameraa dura qabate ajamaayaa ijoollee biyya abbaa kotiirre abboo biyya abbaa keetii maal biyya qabdaati juunta dhaawoo halkan guutuu juunta waliin bulta akka nama biyya qabuu godhatti sana biyya qabda hangaa sanuu paarlaamaa gale hangaa san ikkoo hiriyyaa kenna malee hiriyyaa keetii miti obboleessa akra amma namni hangaasaa faaduuf madaaluu danda'u nama akka doktor Aslii kana nama hordoftoota baay'ee qabu nama yoo nama arrabsu namni inni arrabsu sun mana keessa deemee fincaanu argite amma gizee nama tokkicha gurra qabee arrabsu fincaantu keessaa bisbis jedha amma abbaan giddi yookiin ajmaan dhaqee mana haraqeetii dhugaa jira yookiin uf keessa haqqisaa jira yookiin fincaana jira hangaasaan namni hangaasaan madaalamu nama akka anaa kana dhugaadha bara kana yoo sirritti nama arrabsite aangoo qabatta hangaasan hiriyyaa kiyya malee hiriyyaa keeti miti haasa'uun beeytu akkitti haasaan hin beeytu barumsan qabdu arraban qabdu maali mee ati maal abbaa keetiin paarlaamaa seenuu barbaadda mee maal abbaa keetiin abiyyi konkolaataa sii kenna maal abbaa kee hojjette abiyyi mana sii kenna maal abbaa keetiin hojjette abiyyi birriin si bita doktorru ka waggaa 27 biyya chaayinatti baratee urjii meeqa qabu maallaqaan saba kiyya ganee hin gurguramu jedhee bitamuu dideeyo ibnal kalb yaa ibnal kondom ilmoo kondomiin dhalattetu kondomii gurgura kana beeytu ilmoon kondomiin dhalatte amallattee dhalatte kondomii gurgura biyya muslimaa keessa kondomii gurgurti biyya muslimaa keessatti haraqee dhuydi amma yeroo kana najmaan meem najmaan mana haraqee najmaan asli ola asli bane sihimi ka olo bolees idini mi ka jitira rati waltumu ani ko biyya freedom jiraata ka mana haraqee dhaqee dhalalatti nama waliin lolle gaafadhu kaayiroo kana keessa bilbili ijoollee gandaas hiriyootas baay'ee qabda ajmaan keessa manni haraqee ati sa'aadii dami afur ooltu kadheen gadda intala irratti walloltanii irratti waltumtan waan asliin sii bane seeta አይደለም ዋሾው አባ ግዲ ማየት ማለት ቦለስ ኦቦለስ አክራ አማላ ወርኬ ሰኒ ቀምነ ሳፍ ደይራ ወር ዋዱ ዱጉ ከና ይናፉ ከና ወርኬ ሰኒ ቀመኒ ከታ ባኖ ያመጣው ትግሬ ጀራ ደሙ ከና ቀባ ወርኬ ሰ ኤሳፊድ አለማ ujoollee jimmaata abiyyin balaaleffattullee jara wayyaanee jara deemtu nagar ati keet maxxaa heedi eessaa dhufteme maaluma siin jedha namni artistiin guddaan kun yoo alaabaa abaa'oo qabatee wayyaanee kaleessa shororkeessummaan farrajjee maqaa abaa'ootii fi harkaaf miila oromoo kutaa turte wajjin caffartu kana yoo si argu maal siin jedha ummanni ati sirbituuf kun waan kana keessatti uflaaltanii anamma namuma dhuunfaa tokko durriyyama Facebook irraa nama arrabsitu bakka fedhe yoo dhaqe bakka fedhe yoo oole saba kiyyaan arrabsisu because
jarruyyuu ijoolleen Oromootu asli nama arrabsatti na beekan. Ati artistii Oromoo taate zafan awxite alaabaa Oromoo hudduu keessa kaayattee koonsartii jaraa deema koonsartii ilma Oromoo mootuu naan hin mari'atamne hin dhaqinaa jechuun ay dabbirim way isaan saalfattu guruppii wal ijaartee deebii asli deebifte an deebii keessan hin barbaadu awwanni isin hin jedhe hireen shamarran Oromoo ta dubaa isin harka hin jirtu har'as boruus isinitti himaan ammallee deebee sitti hima yoo barbaade ka barbaade ajmaanitti ka barbaade shaarjatti ka barbaade aleenitti ka barbaade abudametti koonsartiin afur guyyaa tokko yoo jiraate sin galchu abbaan mallaqa qabu hin dhaqa ka itti tola hin dhaqa ka dadhabe hin hafa alleqe over the game maal abbaa keetiiti ante ምንድነው እኮ kana galuu debar ati maalinniidha abbaa giddii baanam mee atumti kuni maali eenyurraa amrii qabda yoo akka dhalaa Oromoo taatu fireendiyuun qabdu jaartiin qabdu beera ati jala deemtu hundi beera Tigreeti mee eenyu abbaa keetiitirraa amrii qabda seera fi heera bulmaata shamarran Dubaay baaftadha bara kana barana ka gaafinette mee eenyuun qabda eenyu mee dhalaan Oromoo taasi wajjin jirtu taate koonsartii solnaafirraa oolchuu dandeettu tami maqaanaa dhayi bilillee yoo taate koonsartii ilma Oromootii miti koonsartii Itoophiyaawitu yeroo ijoolleen Dabub Walaayittaa kunniin Amaara kunniin dhufanuyyuu keessummeessaa turte bilillee irraa amrii qabda biiftuu irraa qabda biiftuu Fashishoo irraa qabda biiftuu Oromiyaa irraa qabda Aaniyya irraa qabda Intalaabilee irraa qabda Urjii irraa qabda bareedduu baadiyyaa irraa qabda hedduudha jechuudha maqaa waamee fixuun danda'u mee eenyurraa qaba dhalama Oromoota koomentii 5 yoo suuraa ofii maxxansitu argatu dhalaa Dubaay jirtu takka as fidi mee koonsartii iftaanii kanarraa eenyu abbaa kee hambisuu dandeetta eenyuun hambisuu dandeetta mee takka fidi takka taati hambisuu dandeettu fidii siin jira bara asoo irraa qabda mee dhalaa takka taati koonsartii boruu kana 29 kanarraa hambisuu dandeettu mee takka as fidi yoo madaamin eeyyamteef ala wasaalan shamarran Oromoo dhaqanii ofirraa fataazanaa jira cinqii dadhabaniiru akka gaafa biyya san dhaqaniitti guyyaan dalaga halkan irriba guyyaan dalaga halkan irriba fataazanaa jechuu barbaadan jarri birrii qabaatanii dhabanillee bakka Oromoo walga'ee dhaquun mallaqan barbaachisu mush laazim namni mallaqa ittiin koonsartii ilma Oromoo dhaqu dhabee liqii si kadhate jira ante ምንድነው እኮ ana wadi nagaluu dide kana bar dhimma dhuunfaa keetii keessaa yoo ba'eeyyuu wanti nagaluu dide abbaa giddiitiif kana hinaaffadha kun anis artistiidha artisti bishqiidha artistiin biyya Arabaa keessaa maal inni ka koonsartiin isaa godhamu hin jiru koonsartii dheengaddaatu funyeen biyyarraa dhufte solinaafillee as jira bammiloono kuma shanan sanuu tashaqqalatte sitti guddattee miti sitti qaatee lolaa jirtaa miiganama kana ani kuma shan argadhe kuma sadii argadhe eenyu kuma agas argatte inni kuma 16 argate maarre mina abbaano inda wandi sirahna Oromoon kuma shan kuma sadii miti lubbuu ufiituu dabartee si kenna sihii dandeettiin qabne sihii walaloo namni sii barreessu sihii yeedaloo namni sii barreessu sihii dannasuun beeyin sihii waan qophaa'ee sitti kennameeyyuu aartii Oromoo ajjeesaa jiru kana maal haa taatuuf koonsartii sii qopheessan maaltu si hinaabsisa ati si jammar uumamni kee uumama gabareeti dogoggoraan Dubaay dhayxe silaa Oromiyaa keessa teettee lafa qotuu qabda inda aantee aynat gabaree maarag wayin dammoo zabanyaa maaragno wallaahi osoo sagaleemi waan feete qabaatte ati uumamni kee uumama aartiitii miti idabbiraal inda aantee artist ayasfalligan isuma dhugaa rabbisitti hima artistii namni ta'u nama akka anaa kana argite magaala bareedaa argite kaarruma tiyya tana laalte shamarran meeqatu booji'amaa anamma osoo sirba baase an shamarran Oromoo kanaa yaadati malee osoo walaloo namni naa barreessee yeedaloo namni naa tolche sagalee tiyya ta ittiin si arrabsu tana gara sirbaatti yoo jijjiire shamarran meeqatu dhaabatatti gaggaba magaala kaarruu kana jechuudha ati kaasiin rabbiin si abaaree rifeensi sirraa maaxarame ka ilkeente kaarruun qabne cinaacha kanaan si cabde
كجران كجرا هرّي باتي سجلي فكاتو إيش من أرتستنو أرتستيني بروتوكوليك أباتشو داندا أودك أبا bareeduu qaba si gale dhaabbata qabaachuu qaba garaaf duudi wal fakkaatuu qabu akka harree deefoo quufte wandi mashtat allabba artist lama hon si gale amma allal irribaa ka'e osoo fuulan dhiqatiin jaappooni dhufe abbaan giddii ganama tottolfattee akkasitti gisee dhuftu san ana moosi irra bareedame anamma nama baay'eetu koomentii keessan argu asli maaliif gisee liivii dhuftu fuula kee hin dhiqanne maaliif dhiqadha an bareedadha bareedummaa kiyya ufitti amane osoo fuulan dhiqanne dhufaan rabbiin uumama na bareeche sigale uumama na bareeche jaalala saba kiyya qaba jaalala saba kiyyaa ka qabu kanaafi uumama rabbiin na bareeche kanarratti osoo artistii ta'e sila aartii oromoo kan hamma tokko duratti hin oofa sigale harreen uumama gabaree dhalatte tunniini waan dhalatteef wallaalte aartii oromoo sagalee isii ka hammaama keessayyuu ta'anii jira nama jira jechuuf hin taane sagalee isii ka yoo namnu firri jabaa wayituu namarraa du'e boo'ichaaf hin taane qabattee ashamaa yaa ijoollee biyya abbaa kootii jette biyyoon si haa nyaattu biyya maal qabdaati biyyoon nyaattu hattu bakka handi naxaraa zeemaa awxitaan artist ነው yoo akkasii maa artistoota meeqa jira kaayiroo kana keessa artistii meeqa jira amma Ridwaan Adam artistiidha yoo akkas taate albuuma guutuu qaba ara kun ummata saba keenya hin qaanfachiisaa bannaa tireedii yoo ta'u yuutuub hin shaqqile jenneeni tinin dhiifne rejekti harkaa goone abdii muktaar akkasi abdiin faa eega viidiyoo waraabee kiliippiin hojjetamee beeksisni maxxanfamee tiriin jedhe dhiifne ka abdii muktaar dhaqa feesbuuka tolchaa Huseen jala laala bannaat abdiyyee ta'u bakka antem yuutuub hin shaqqile aartii ummata miliyoona 50 kanan ajjeesinii jenne dhiifne ka sooretti dasuu tokko jira sina barbaachisaa ka jedhu tokko sina barbaachisaa sirba kaayiroo kanarraa bahe sina barbaachisa tokko hin dhageenye ka mubaarak musammaa jira mubaarak ka mubaarak maal jedha waadaa maali jedha eenyuu kenneeyyuu mucayyoo asii galte nafiisa sirba mubaarak musammaa yaasiin waa'ee ilma umarii isaa faa sirbu dhaqaa dhageeffadha ka nafiisa ka mubaarak sirbi sun aboo mubee bannaa ta'u rakkataa gargaari aartii ummata miliyoona 50 kanan ajjeesini mubee dalagaan ta'e rakkataa gargaaruudha sirba kana nafiisaa kennii mubee maal jedha sirbi keessumas jalatti barreesse mubaarak amma osoo akka sammuu harroota Dubaay kanatti yaanne albuuma guutuu qaba mata dureen sirba mubaarak hin yaadadha waa'ee ilma isaa umariin fa'a abaarsa gaafadhaa wannoo bilbilaatiin eenyu maqaan isii eenyu Abdulakiim nafiisa waa'ee ilmi umar abbaa umar ta'uun beekta mubaarakiin sirbi nafiisa ka waa'ee umar fa'a abaarsu sun ka mubaarak musammaa yaasin kamal jiru kan mubee bannaa ta'u aartii ummata kanaan ajjeesinii sagaleen kee sirbaaf hin ta'u kadhaadhaaf malee bakka ati nama rakkate laali kadhuufi ihee la aartiin mohon dimtsi adellam jennee dhoggine artistoota meeqa dhoggine kumaatama dhoggine jechuudha ati harreen kun kanama si gorsu hin qabne kanama si dhoowwu hin qabne walaloo namni si barreessee ijoolleen walaloo ufii barreeffatanii yeedaloo ufii barreeffatanii mallaqa meeqa itti baasan nuti aartii saba kanaa hin ajjeesinaa jennee dhoggine akka kaayirootitti ijoollee kaayirootiin ummadaaltaa ijoollee ay dabreemte indi ani koonna dhiifan namni gizee qiimaa ufii wallaalu ijoolleen kaayiroo eenyunuu yoo qabde shahaadaa qabachiifte dhiifama gaafachiifte kana addunyaanu raga sitti walin ijaarre kophaa kiyya fi oofuu jira malee silaa jechuudha osoo sitti wal ijaarre Dubaay guutuu akka nama rookeettiin gizee kunoo abiyyi maqalee dha'uu kanatti isin sochoosuu dandeenya garuu never give up isin obboleewwan keenna harka dubartii irra jiraattanii mana tokko keessa nama 150 galtanii aartaniitiin najmaan deemtanii osoo haraqee dhuudan sakkartanii konkolaataan dha'ee isin ajjeesa borummootu sadaqaa isinii guuruu hin dandeenyu
mee isin amma warri artistii oromoo irratti wal ijaartanii akkana gootan kun hattuu meeqatu ijoollee sobeetiin hin nyaata mee namni tokko ijoollee shamarran dubayta nyaatafaa jirtudha dubbata mubaarak musammaa miskinticha rabbitti erge kanaa miti kaas taa'eetiin dubaayitti nama dhukkubsatee kadhatu nama saamamee kadhatu haqa isaa gadu kalee malee dheengadda 50,000 meeqa deebiseef osoo isin jirtan haala maarree ta'e koree istar maarree 11 star ijaarreerraa haala oromoo hunda hammateen rakkoo oromoo rakkoo shamarran kenna isin warra rakkoo oromoo furuu miti warra oromoo rakkisuuf shamarran oromoo saamuuf wal ijaare hattootaa isin jira isin warra rakkoo oromoo furu osoo hin taane warri garee 11 star suni 11 star sun isa wallahi azim kakadhesitim gadi qabee kakadhesitim warri gruppii san ijaarate 11 star warra rakkoo shamarran Dubaay fi hawaasa Dubaay furu osoo hin taane madda rakkoo ummataati hattoota akkaataa shamarran saamtu karoora baafattee wa ijaarte dhugaan jiru kana sii ta'u fudhu sii didummootu gaafa nyaadhamte dhuftee keessan natti hin booyin naashin anchim warri mana madaam ooltan jechuudha warri mana madaam ooltan warri mana madaam ooltan miskiinnan yoo gruppii nyaata ijaarame kun si nyaate dhuftee ebaluun na nyaate obboleettii tiyya sii fida jedhe maarree tiyya sii fida jedhe jaarsa kiyya sii fida naan jedhe akkan jenne mubaarakittis anything nama kamittuu akkan himne isinitti himaa jira dulloota Dubaay ummata mataan qabne isin biratti qooyi shamarran Dubaay kun dhiirri isiniif hawwiidha bakka amma guuteera zubaaladha ariyaa ofirra hayaata achi keessa ofirra yaasa dullaan ariyaa achi keessa yaasa wallahi birrii keessaniin dhufte birrii keessaniin nyaatte birrii keessaniin uffatte birrii keessaniin mobaayilii bitatte yoo ol ka'a gataa isinin jettu akkamitti ufitti dhiiftan ምንድን ነው ዱላርን achi keessaan ariitanii galtee lafa haa qottu dubartiin nafsee qabdu osoo jiraatte yeroo abbaan giddi dubartiin takka looshina yookiin meekaappii bitachuu dhayxe inni si daffara jedhuun silaa nama lama ta'anii wal guuranii dhaqanii seedaliyaa san keessatti qaruura mataa isaa addaan falaxan lammata ol jedhee dhalaa takka laala dubartiin kophaa seedaliyaa abbaa giddi dhayxee hin gudeedamin hin jirtu jedha wallahi maqaa rabbii kakadhe sobaa miti seedaliyaa abbaa giddi kophaa ofii dhayxee dubartiin hin gudeedamin hin jirtu jedha dhalaan fireendii qabdu ta'achitti ulfi irraan bayin hin jiru jedha maali kun sanyii namaa kutuudha jedhamaa bar ya maayet mootummaan biyyaa yoo rasaasan nu fixe ati akka nama biyya ormaatitti wal hin horre yoo sanyii ummataa dhalakutti ani koo sila ijoolleen Dubaaytuun ima ijaazaa wal buufatti ima wal fuuti maa ilmoon argannee jedha isa ati kiniinii dhala dhooggu ka itti gurguru abbaa giddiiti guyyaa guyyaan beeksisa barbaadee dhabee bara namuma Dubaay keessatti ilmoo qaba amma kun Suudii kanatti namni guyyaa guyyaan dhala ilmoon lafa guuteera kaayiroo mootu udda durii isin nu arrasitanii lakku 5-10 dhachuu eegalleerra si galee Dubaay kana namni guyyurraa wal fuudha guyyaan ijaazaa wal buufata najmaan akkasii ajmaan akkasii shaarjaa akkasii abudabee akkasii aleyni akkasii maaliif ilmoon takka talafarra deemtee maahu jettu dhabamtee jedha lakkaa namichi asii maseensaa jira afaan oromootiin jarri artistiidha qabsaayaa kenna jettiin inni dhala oromoo kutaa jira lamaanni yaam honee yaa ati abbaa barbaadde maseensi rakkoo miti siif dalagaadha namni saaxina reeffatuu gurgura abbaa barbaadde maseensi rakkoo miti tarabbiin si laaffisee kophaatitti dhuftellee shaakali rakkoo miti shaakali laal taseedaliyaa san deemteetiin salamaa turte as jala deemteen arabsi laal hin beeksisaa warra abbaan giddii seedaliyaatti ol waamee salaa ture as jala deemeen arabsa hin beeyna nuti kan rakkoo keessan rakkoo miti garuu abbaa giddii waan gootu abbaa giddii waan gootu waan fete dalagi rakkoo miti
dhimma Oromoo keessaa bahi akkasiin jedhutti jiru kana hiree ummata Oromoo isin nama 4-5 harkan jirtu warri Dubaay dhaqe kuni kasiin jedhaa jiru kana warri Dubaay dhaqe kana tokko keessan namni isin fiizaa irraa kafaltan hin jiru nama 10-15 dhuftee deebinaa deebisuu nothing hiikaan qabu gurbaa itti hinaaftan mee isin maal Oromoo gootanii isatti hinaaftan mee maal goota namni tokko bar namatti hinaafuun dura ani maal Oromoo godhee ani qoonni kiyya kanarraa eeggamu mee maal Oromoo gumaacha jedhi artistii tokkotti hinaafi Facebook gubbaa akkuma kiyya kana afaan bayanii nama arrabsaa ooluun Oromoo waa godhuu miti ummata Oromooti waa godhuu miti aarsaa barbaachisu kafaltee ijoollee aarsaa lubbuu ofii kafaltee biyya keessa teettee mootummaa nama nyaataa kana dura dhaabbattee weellee yeroon kun barbaachisu haala yeroo irratti baaftee obboleewwan kiyyatu Dubaay jira ilmaan Oromoo sabboontota Dubaay jira jettee isinitti dhufte qe'ee keessanitti ittiin haaftanii koonsartii dhoguu jechuun maal jechuudha saraqqee ofiitti nama nyaata soni naaf dheengadda OMN irratti maal isin jedhaa ture ijoolleen Dubaay sabboontota hayyoota beektota gootota isin jedhaa ture jechuma inni jedhe sanuu saalfachiiftanii bara hamma feete silaa itti hinaafte waan inni dheengadda OMN irratti interview yeroo godhu haaseessan saalfachiisuun qabdu innoo miidiyaa guddaa ummataa irratti ijoolleen Dubaay sabboontota gootota hayyoota qeerroof qarreen Dubaay siin jedhee si faarsa atoo akkamitti gurbaan kun koonsartiin godhamaa fi akkamitti na caala anillee artistiidha jettee itti hinaafta ishraak ينفع خدا يا أبا جدي ينفع سري دا مه رقمات سري دا سري ميت كنافي أما اللي إرادة بيش رتيما وان بربادن دلغا وان بربادن قدا ركو كيسان كيسومان فتات دا كيسوما إذن تروفته كباجان غالشا سيقالي hoolotaati walitti ijaartee uf jalaan deemtu arra irra deebi'ee irraa dubbachuun barbaadu tuun cal'ifteeyyu likki ufi beeytii cal'ifte nasriin cal'iseeyyu hin dhufne liivillee nasriin silaa liivii dhufee innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun shihaadaa qabatte namni madaa qabu hedduu nama tuttuqu beeyta namatti tola ani yoo akka nasrii kanatti likki ufii beekanii badii ufii fudhatanii hafan natti tola gurbattiin miila wasfee abaaramtuudha safuun beeytu adaban qabdu nyar jetti dalagaan isii hinaaffadha sa'aadii namni afur guddaa xiqqaa saree maraatte kiyaar bashir jechuun anaaf kiyaar ijoollee ganda takkaati sitti himaa dhagaye abbaa giddii ani waan ati jimma taateef si arrabsaan jiru anaaf kiyaar bashir ijoollee ganda takkaati kiyaar bashir jechuun saree maraatte kabira geetti hunda ciniinti gizee kaan ciniinti kiyaar bashir jechuun akkas kiyaar bashir saree maraatte Muhammad bin Aljaziiraan mootu korma ballaa dhokatee jalaan shiree miskiina namatti ergu sinii galee kanaaf nasri ati bultii ta'e oofadhu bayyara kana keessa an akka bajaansi kadhataadha kiyaarin Muhammadiin abbaa giddii irraa fagaadhu jaartii ta'e wajjin bultii ta'e oofadhu tiktookii kee irra dhaqi wuddi Itoophiyaawiyaan lijochi jedhe tiktookii kee irratti hawwii ta'e wajjin wuddi Itoophiyaawiyaan lijochi jedhe baqa sallamteedhaati namni amantii jijjiirate amantii ufii jabeeffachuu malee waan bira haasa'uun irraa fokkata bultii ta'eetiif haarawaa jaartii ta'e tabsiisi si jalaa huqqattee jirti namni si taazzabaa jira ani irrifadhe dhengadda sanuyyuu saalfattu jaartii namaa taatee gizee kiyaarna arrabsu achi jala deemtee onnee dhoofti baalageen tun dhalaan takka tuffii siif qabdu osoo ati irra jirtuu nama arrabsu dhayxee onnee tuquun tuffii siif qabdu obboleesso dhoggadhu nurra
tana goggoyduu muka silkii fakkaattu horii bonidha horii booranatti irraa roobni hongeen cabsannatti fakkaataa jirti gidee kiyaar ichi koomentii kiyaare fi Muhammad bin Aljaliil waan asliin sin agarre seeta ani ka koomentii tuqus kalaayikii tuqus hunda keessan isin laala waan isin ilaallen seena garuu garaana nyaattan waan hunda isin jechuu hin barbaadu already amma isin jiraattota Dubaay keessa hawwiif Nasriin bultii teessa yoo oofattan natti tola asli yoo walitti buutan immootu gaarii illeen ta'u gaarii miti gabaabumatti irra dabarra asli nama asli arrabsulleen deeggarina nama nafaarsulleen deeggarina anarrallee lolina nallee lolina kabba dubbii teenna keessaa baha jaarsaaf jaartiin lamaan hin taatu jaarsaaf jaartiin yoo aktiivistii taate sirriyyuu miti duraanuu dogoggora isin warri jaarsaaf jaartiin aktiivistii turtanii wal argannaan waa'ee Oromoo dhiiftanii Itoophiyaawii tiktok taatan kun tiktokii keessan irra deemaa caffara asliin tiktookiin dhufu feesbuukarra dhufina yoo dhuftan waan kiyyaan haasa'ina nama waan kiyyaa haasa'ullee sheeriin godhina koomertiin godhina anillee waan keessan hin haasa'u allaqa taawwan akka itti funyaan qabee ijoollee Oromootiif ofirrallee dhooggu anatu beeka isin garaana nyaattan waan garaana nyaattaniiftu jira gandummaa fi miti Oromummaa fi miti isinumaaf isin garaana nyaattan aniin baalageen kun yoo gurra isin qabe wal jibbitan bultii teessan diiguu mala baalageedhaan rabbi arraba kana na balleesse sigalee garaana nyaattan dhaamsa obbolummaati hee የወንድምነት ምክር ነው ሀዊ ፊ ነስሪን ጀቹ የወንድምነት ምክር ነው ናማና አረብሱ ኮሜንት ሲንጎሪን ላይክ ሲንቱቅን ሼር ሲንጎሪን አለቀ ዮሐንሌ ነማረብስ አነጀላ ይኑን ዱፍታን ዱፊና አለቀ የወንድምነት ምክር ነው ሲለማኑ ኦቦሌ ወንኪ ሲንቱቁን በርባዶ ሳን ጉርበቲ ሚለ ወሰ መሐመድ ቢን አልጀዚራ አባ ግዲ አነቱ ዱከ ሰውጣለዘ አስተካከል እንዲህ አንጀር jara sadin haga astakaakalutti imadhiifne du'ee dhabama malee dhiisu jara tana sadin mee koonsartii mangaaf diidama sagalii kana waan tokko haa ta'u yoo nu wadhiif iccitii keessan tokko tokkoon waan akka gaaf Dubaay dhayxaniiti isin dalaydan wanni guyyaa kaleessaa na biran gahin hin jiru kashalabbeen birrii beeratiin dhayxee achitti jaartii hiitee jaartii biraa fuutee itti ulfeessitee galchitee hiitee tunniin saroota tanaa isin keessattuu Muhammad bin Aljaziratiif abbaa giddi anatuuyyu isin garafa gana in garafamne isin ati mushurraan bay achi keessa bultii ta'e oofadhu kiyaarin Muhammad bin Aljaziratiif abbaa giddi anarratti dhiisi abshir na dhiisa hawwiif nasri keessa baa bultii ta'e sana oofadha dheengaddaa dogoggoraan peejii Muhammad bin Aljazira kasi caalu qaba nama kuma dhibba meeqa qabu sanii naa dabarfatu dhiisi واي أوروما ما تسجل شيء تفو مشروع أبو تيتي أوفر على كه من أقبل من تاكل سلا واي أوروما مالي تيتفو أبان كلاسة فوته مال قط بقى أوروما كابسوته جارتي أرجعته نوديسي ديسي جارا كاني موناف ديسي أنا دندا على كه يو دندتان ararama ammalle wanni isin dhaamu yoo dandeettan rakkoo keessan walgayaatiniin keessan fixadha koonsartii gurbaa irratti argama kanaa miti koonsartichi hin tayuu marii kennan malee hin tayuu hin fashaleessinaa jennaan Allahu akbar lakkaa balaan buute ganaano sini galee gana yoom wal arrabsine yoom walitti muddine yoom iccitiin keessan ol bahe ganaa takka takkaan isinii ol guura ar'arra amma gaafa guyyaa 29 abbaan feete yoo dhufteen arrabsite koomentistiin godhu fin arrabsu maalin jedhu 29 garuu koonsartiin haala gaariin ho'ifameetiniin dabarfamuu baannan achirraa gaafa 30 haga gaafa isin Dubaay san keessa akka soorettiin baddetti isin balleessutti sooreti yaadattanii sooreti mucayyoo sooreti yenta Dubaay kana duraan viidiyoo warab akka sooretiin baddetti isin balleessa insha Allah nuti Dubaay gaafa sooretiin jirtu beeyna bar kolkolee gaafa abbaa giddii kana miti gaafa Muhammad bin Aljazira gaaf kiyaari miti gaafa sooreti beeyna
gaafa ijoolleen dhiiraa quraana qabattee sooretti itti bu'attu beeyna akka soorettiin baddetti isin balleessinaa jechuudha soorettii aggaaroo kalee feesbuuk kalee banattanii kaleessa waa'ee oromoo dubbachuu beeytan eegaltanii maalitti waa'ee soorettii beeytan akka soorettii aggaaroo dubaay keessaa baddetti isin balleessa asliin gana insha Allah mee koonsartii makana irratti hin argamina isin dhiira cir'aan qabdan an aslii miti yoo akka soorettiin dubaay keessaa baddee feesbuuk kanarraa baddetti isin hin banne gootittii dubaay ta turte jechuudha gootittii yeroo jalqabaatiif dubaay kanaa liivii waraabaa turte akka soorettii aggaaroo baddetti yoo isin sadiin feesbuuk kanarraa banne ini asli adillahunna ani ko namni madaa qabu namni ija takka akkamitti biyyeen taphataa jedhama namni ija takka akkamitti biyyeen taphata dubaay madaa qabdi ijoolleen dubaay madaa qabdi nama meeqatu dhabame achi aktiivistiin bebbeekamaan kun sanuu kaayiroo warri kaayiroo asirraa nama balleesse malee badee beeka aslii maammeen dadhabe aslii naziir dadhabe asli eenyu dadhabe asli ijoolleen badhaadhinaa guutuun dadhabde kolkolee ruuza quuftee hin balleessina jechuun ay dabbar amma asli warri OMNitu dadhabe ijoolleen maan yaanni keenya ilaalchi keenya tokko asli warri deeggartoonni OMN dadhabe sitti himaa jira bara asli warri mootummaa deeggaru dadhabe asli akka dhuunfatitti pirezidaantii maammeen dadhabe asli naziir nuuraa dadhabe ufii osoo halkanii guyyaa an arabsu sukkaara godhatee biyya gale qomaa ta'e maammeen biyya gale jala dadhabee kolkoleen ruuza quuftee asli deebiyoo deebitu ani koo barikoo maa ibiddaan taphattan isuma dhugaa rabbii isinitti hima uf jajuufi miti maa isin warra isin dura tarerraa barumsan fudhattanii an feesbuuka kanarratti oromoon guutuu yoonatti garagalte hin iyyisiisa malee jalaan iyyu balaan anaaf cidha qaamanis zaatanis koomentiin xiyya takkittiin sa'a tokko ati teettee haasoftu caalti kaleessa kiyyaa hin agarre gizee an koomentii lama kennuuf achumaan neetworkiin na rabbashi jettee baate self confidence nuti ani jibbaa namaan qabu diiggaa oromoo sin qabu oromoo ajjeesuu sin jaaladhu dhaaba siyaasaa ka deeggaru kamis hin qabu hundaa isin jaaladhu akka isin wal miitan hin barbaadu kaayyoon kiyya kana wanni namni nan dandeenye fi garee tokko qabadhee tokkoon dhawwaan salfi miidhamaa bira dhaabbachuudhaan kamarra fi arrabsu kana yoo boru shirri wayii sirratti ta'e si bira dhaabbadha dhufe qayi masqaliidhaan ilma gaafa rakkoo ka oromoon qabdutu ana ka dhukkubsatatti kadhatu ka beelaatti kadhatu ka dheebotatti kadhatu ka mootu faayidhi jalaa dabe ka dubbatuuf ka quufe ka likkii galchu tokkochi oromoon qabdu anaaf ana qofa nama abbaa fedhen sodaan ምንም ሼኪ ታይ ቄሲ ታይ ቤረ ታይ ዲረ ታይ ዱለች ታይ ደርገጌሰ ታይ አባ ፌተ ታይ አትሽረ ቀባነን ሽረ ቀብዳት እንጀ ሂሪያክ ያዮታተ ፍረክ ያዮታተ ይረካየነ ኦሮሞማ ቆፈት ደባም አመነ ገንደ ፌት ራኮት ፋኖ ማለስ ያበዱ ጋፋቲ ፋኖ ቶልፈቴ ዱፍቴ ዱይዳ ከነ ጀለ ቀባተ ሲያባና ስራምቡ sigale ani faanoo malee nama yaabbadhu lafaa ka'ee si yaabbadhu gaafa ati si barbaachisee duudi keekuun si hoysisee kooraa taatee farda taatee naa dhuftee si yaabbadhe abadal aabidiin gizee taaziyaa deemullee sima yaabbadha gizee sargi deemullee sima yaabbadha gizee fira bira deemullee sima yaabbadha yeroo bigaalawaa bitadhullee sima yaabbadha duubumaa si gara faa jechuu si yaabbadhe baqa farda bilaashii jechuudha gaafa quuftee dhufte anaa ati farda bilaashii kanammotu lakki ani afaan asli rabbi rambusini rabbi afaan asli nambusi yoo jette ana ashqabbatu sin barbaachisu waa takka na godhu sin barbaachisu dharumaan oromoo irratti duuluu dhaabudha ati xiqqashoo nama jabaa taatee dharaan oromoo adda diiga ilma oromoo hamilee dhaya artistii oromoo hamilee dhaya jennaan siin dhumateera gizee an dhufee si yaabbadhuun argitu duyduma kee gubbattin argita ati anumaan gulufu ana duubaa si garafa ati farda kiyya anumaan gulufuudha jechuudha bakka kana wanni ati dalayde kasiif rabbiin malee beeyne aslii bira ga'ellee hin argitu
waan kana na dhibe anuyyuu yeroo tokko tokko na ajaa'iba bakka kana barati anaaf rabbiin malee hin beekuu waan ati jettu anaaf rabbiin malee namni tokko hin beekuu waan ati jettu hundaan na bira dhufu keessan sitti hima fudhattuun fudhattaa yoo amanuu didde immoo feesbuuk irra si fidee si hurgufa afaan keessi gasti garagalchee akka qalqalloo soqiddaatitti si keessa hurgufa badii ta'e hunda akkatti si haqqisiisa si gale ይሄን ማለት ፈልጋለሁ ኮንሰርቲን ሂናፈዳ አባ ግዲቱ አኑ አርቲስቲዳ ወጋ ሜቀ ዱባይ ጅራ አናዩን ጎዳምኔ አከም ሶናፊ ጎዳማ ጀዴ ኢቲናፌ ጆሌ ወላሶ ተረዱልቺሴ ኦሮሞኒ ዱባይ ከሰ ጅርተን ሂናፍቱ ገራጉባ ኬሱማ ኬሰን ሲመጣ ኬሱማ ኬሰን ከበጃን ገጌሳ ፉሊ ኢፋን ፋጥባ ሰደቃ ኮንሰርቲ ወኒ ጎዳኑ isin saamuuf himi mallaqa isinirraa guurachuuf himi isinii wal arguuf yaada wal jijjiiruuf isinii waggaa meeqa mana madaam keessa jaanjee kana wajjii wal barachuuf hiriyoota keessanii wal isin barsiisuuf yoo qabaattan waa gootaniif yoo dhabdan dhayxanii ummata keessaniin obboleewwan keessaniin wal barattanii galtan over the game dhumate sinii gale kanuma waan biraa wanni biraan barbaachisu koonsartii dhayxee yoo qabaatte waan sitti toleen kennita yoo dhabde obboleewwan kee ka biyyasan keessa jiraniif kasi ziyaaru intala oromootu obboleessa oromootu kaayee as dubaay jira jeesitti dhufe simattee galchita namummaan akkasi sare tuqee ofiititti nama nyaata aartii oromootii fi koonsartii oromoo mootu nama tokkoon mari'achuu hin barbaachisu mirgaaf uumama dirqama ofii beekuu qaba barnami tokko anamma waa'ee oromoo dubbachuuf sagantaa oromoo tokko qopheessuuf nama tokko eeyyama gaafachuu nan barbaachisu oromoo ta'ee dhalachuun kiyya qofti gahaadha oromoo ta'ee dhalachuun kiyya qofti gahaadha artistiin oromoo tokko koonsartii fedhe qopheeffachuu guyyaa yoo inni itti mijjate itti tolee yeroo qabaate har'a shaarjatti warra shaarjatti qopheesse borummootu aleenitti warra aleenii qopheesse iftaan immoo abudabetti warra abudabeetti qopheesse maaltu isin galchi dubaay bal'oodha minaa gabbaachu baatitti yeroo lamaa miti guyyaan yoo gandatti qopheesse minaa gabbaa ganda hunda keessaa nama jira namni aleeni dhaquu hin dandeenye abudabetti dhaqee wajjin oola namni abudabee dhaquu hin dandeenye shaarjaa dhaqee wajjin oola mindinnaachuu እናንተ አንካና አፊራ ዳባጣቲ ሀፈያ ካኑማን ሲል እንጀራ በጣም እንወዳችኋለን አባ ግዲ ያው ዮ አርተለ አጅማን ዳቂ አረቄ ኩባያ ለማሰዲን ተከፉዱ ቦደ መልስ ሰጠኝ አኔ ሌላ ላይ እትኮልፋ በቃ ቻው አርቲስቲች ባኤ ሚዳመ አይ ቲንክ ናሞኔ ጋማና ላላ ቱርተን ኩን አክሽን ኦዱ ጃላተኔን ቤካ ያው አናማ ሀሳብ ፍጣዴራ ጆለን ካይሮ ሞቱ ጋፍ ዲደሚ ሰደቲ እረቻ ጅራ ማኒ ኡፈታ ሜቲ ጀማማ ኖሩ ኮታ በሬዳ ኦሮሙማ ከሰኒን ፋያማ እረቻ ጋፍ ዲደሚ ሰደቲ ኢራናፊና እስኒን ጀራ አሱማን ጆለን ካይሮ ጅርታን ዲደሚ ሰደት ጉያ እረቸቲ ቆጲን ጋናማ ሰዓቲ ኩራላማ ዙፍሪዳ ጋናማን ከአ ሻመራን ከሰቱ ጋፍ ዲደሚ ጃሃወሪ ጋልታን yeroo dhangaa ዲደሚ ቶርባ ሜካፒ ከሰን ዲዲባዳ uffata gaafuma galtan san fudha mana artisti meetii jamaamati uffata diizaayinii isaa haarawaa qophaa'e kabaranaatu jira kanumaan isinin jedha yeroo gaarii naaf qabaadhaa baxaam nama waddaachuutu baxaam nama yaakaburachuutu namoonni immoo karaa miseenjariin naa bilbiltan miseenjariin ani feesbuukuma kiyya guddaa duraanii fayyadama miseenjara kanan fayyadama waan ta'eef miseenjara kanaan ufin cinqina karaa miseenjarii kiyya guddaatiin walagarra waddaachwallo an endu rayu jibban qabu nama kam rayu jibban qabu akkuma isin shira walratin shirreef isini lola muhammad illee hin jaaladha abba giddis hin jaaladha nasri anoles kiyaaris hunda keessanu isin jaaladha jibba dhuunfaa isinirraan qabu yeroo mootu isin shira walratti yaaddan taa'ee isin laaluu na dabbara waan ta'eef malee anything akka dhuunfaa kiyyaatitti abbaa fedhirra namni akka dhuunfatitti waan godhe tokko hin jiru addunyaa kanarra ilma oromoo ta'ee akka dhuunfatitti ka waan godhe tokko hin jiru tokko
garuu yeroo ati oromoof oromoo irratti artistii oromoo irratti aartii oromoo irratti shira yaaddu cal'isee silaaluun natti ulfaata waan ta'eef dubbadhaa jaalala obbolummaa isin arfan shanan keessanuu isin jaaladhaa yoon dogoggoree dhiifama naaf godhaa shamarran Dubaay mootuu bannaataachuu fiizaa na ergaa na waama kokkola achi keessaa mataa isin nyaatu sana aree isin rayaasa isinin jechuu barbaada baay baay waddaachuu